man kaum sajibba gafa inaffan kau jibbatu dalka afara kula man ibrata bokonna kula ma kuda funa de sinam to si wala katteda hiddiya daabi kile wanta inu batu way manati way dubbi way mbafne dubbi way mbafne si wala katte gafa ko wada inni hidda daate si wala katte ke namota baye kan ture se to be gaddai dubbi anga fandi ko direnge nama mal bala himballes afuna maballes kana bambara se to maida faya akana hiddiya amalin te inida si wala katte bikilini da nan bisa no kazeda namota nduma wacci nagan anjira samale namni tokkolle gofti changaru wanta efis direnya kulkulla afama isin kessa namni tokkolle ayyana waqayyo akkain am wanta akka hiddadha inni sin giddu tibikile rakkina akkain umnef baqeessatti ittiin akka hin xoroofneefis of eeggadha baay'eenis akka ittiin xoroofne maal taa'edha of eeggadha gaafa maaltu ka wantedha jibbi gaafa namoota hundumaa wajjin maal jechuudha nagaatti jiraadha nagaan immoo eenyu wantedhaaf Kiristoos wantedha namoota kadhata maayidu ani jedhu nama wajjin waliin galwe ani waan nama saa wallaale namatu naan ba'u jedhe ishi si nama namaaf hin baatan anaaf namatu naan ba'u jedhe nan nyaachisa nan obaasa nan dhuffisa garaa gaalalaan qabaaf garuu maaltu naan ba'u namatu naan ba'u namni immoo si bira nyaachi argannaa uffannaa argannaa dhimma keeyyuun qabu nagaan isa wajjin jiraata garuu maa inni situ nagaan qabu anaaf namatu hin ba'u amma tokko tokko jiru gara mandeemutti namni naan ba'u waaqa si baare ka waaqa ragabbe namni kan inni si ba'u gaafatti namaaf taatu gaafatti amala Kiristoos qabaattu warra akkasii fayyaa naan ba'u namoota akkasii deebisin deebiftan situ namaa ta'uu deema namni sii taa'edha baay'achuuf hin gede wanti si walakkaatti biqilaa jiru kun maal gochuuf deemaa jiradha rakkina uumuuf jira maal godha of eeggadha baay'ee keessan xuraa'ummaatti akkasii walakkaatti hin biqilleedhaaf maal ta'adha of eeggadha rakkinni waldaa kiristaanaa amma maal gaafa gatan hinaaffaa kwaarii gidduu jiru hinaaffaa raaqota gidduu jiru hinaaffaa daaqolii gidduu jiru hinaaffaa gaggeessa walakkaa jiru hinaaffaa raaqota walakkaa jiru walli naafam baame wal ciraa kadaro meequ dhabeettu hunumada amantoota wal ciraa wala agalgaayii finiin abbaa mul'ataa ni gada abbaa mul'ataa finiin wal ciraa wal cabalaa wala eeto awwaqti raangoo waaqayyo dhukkubni kana qaalu maayin amma ilaaltan galgala FB nama dabbaa bula sanbatoo as dhaabatee formaa ifachuu dhufa eessataa manna akkasii dhugaadha bara kana wanti baay'ee dhukkuba ta'aa jiru hinaaffaan maayinni na darbaan deemaa dhukkubni waldaa kiristaanaa har'aa hinaaffaarraan fayyinu yoo ta'an jiraachuu hin dandeenye amma gareen nama kam keessaa anamma dhimma qol femite afuura qulqulluutu bara kana akkasin barsiisu laphee qorra kan namni gammade bichaan garuu amiin agariyo kana faafsaduma bu'aa yaada wal falmi hinaaffaan bu'aa yaada wal falmi namni gaafa wal falmu maaltu gaafa hinaaffaa falmii giddu tasan boqonnaa lakkoofsa 25 kanaafis Atimaatiyaan sabab keessa baasee eeshi sabab keessa baasee dhugaa namatti haa dubbatu nuyi bu'aa dhagna waliiti yoo artan yoo aariin keessa gara cubbuutti isin hin geessin yoo artan aariin keessa gara cubbuutti isin hin geessin utuma aariitti jirtanis aduun isin duraa hin lixiin seexanaaf karaa hin kennina inni atu deebi'ee hin hatiin warra dhaban gargaaruu akka danda'utti hojii waa'ee baasuu harka isaatiin itti dadhabee haawwatu malee dubbii gargaaru yeroo barbaachisu kan cimsu warra dhaga'uudhaafis ayyaana kan kennu malee dubbiin hamaan afaan keessaa hin bayin hafuura waaqayyoo isa qulqulluu isa guyyaa ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisina hafuura qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan maal hin godhina hin gaddisiisina hadhaa'ummaan eekkamsi aarii waj maqaa wal balleessuun amminni hundinuu isin irraa haa fagaatu wanti kun maaliifidha si walakkaatti wanti kun yookiin maaltu biraadha jireenya waliitu badabaanteedhaaf namni isin irraa ayyaana argachuu kan dandeessu gaafa isin kanarraa baatanidha kanaaf walumaa galatti guyyaan irraa firu kan dubbatu maayin hinaaffaa irraa akka dhiigamtu barbaada warri barreeffadha hinaaffaan jedha barreeffadha jecha akkasiin barreessu hinaaffaan jedha namni hinaaffaa garaasaa keessaa qabu barreessa sirriin taane garaasaa keessaa qabu horii carqii nyaattedha yookaan horii shaamaa nyaattedha barreessa horii shaamaa nyaattedha nama hinaaffaa of keessaa qabudha yoomuun gabbatu dhugaan sinin jedha warri beektan baadiyyaa horii shaamaa nyaatte maal taate nuuqatti mitire sinin soortu sheen maal taate hinuuqatti gadi badee malee tajaajilaan amanaan waldaa kiristaanaa kee iddoo qabattu waajjira biyya lafa bakkee keessatti iyyuu hojii dhuunfaa keessanittu namoota gooftaa beekan hin beekne biratti iyyuu hinaaffaan hin barbaachisu hinaaffaa qulqulluu akka Eeliyaas si waaqayyo maanan godhaa nan hinaaffaan kun hinaaffaa isa gaarii isa qulqullaa isa waaqayyo jaallatudha seexanni bantii waaqaa keessaa kan darbatan maaliifidha Sagalee boqonnaa 14 lakkoofsa 9 irratti bantii waaqaa keessaa kan kufeef maali yaade jedha
teessoo isaa iddoo waaqayyoo gararraa godhachuu yaadedha. Waaqayyo garuu maal godhe jedha gad darbateenii jedha. Eeguutti naafaa gira kana bira aangoo waaqayyootti naafaa. Sa waaqayyoo qabutti naafaa. Ingotame waaqayyo harkaan sida harka waaqayyoon tolfamen iyyuu harka waaqayyoon uumamen iyyuu wanta inni yaaduu maa'in wanti amma waaqayyoo harkaa qabu toonaaf ta'ee toon caalmaa argadheedha. Caalmaan kan argamu karaa sirriidhaan jira. Caalmaan kan argamu bu'aa gaariidhaan jira. Caalmaan kan argamu yaada sirriidhaan jira. Yaada falmiidhaan, yaada jeequmsaan, yaada walitti bu'insaan garuu maaliin ta'uu danda'u? Uumamuu hin danda'u. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 15 dubbiin seerii keewwaa dubbii tokkichadha. Inni iyyuu maal jedha? Nama akka mataa keetti jaalladhuudha. Garuu jedha otoo wal nyaattanii, otoo wal cirtanii maal akka waliin godhe jedha. Akka waliin finnee of eeggadhaa. Otoo maal gootanii? Otoo wal nyaattanii maayidha kutichatu. Otoo wal cirtanii akka waliin finnee of eeggadhaa. Haqa baay'eetu wal ciraa oola. Raagonni baay'een ciramaniiru. Paasterii baay'een cirameera. Amanaa baay'een cirameera. Fayyaan hin jiru bara akka tokkosaan hundumtiyyuu. Qeerransi bakkeetti immoo hin baane waldaama keessaa ba'e. Warra hoolaa roofatan kan torbiyaa darbekkaa ture. Warra yaadni garaa isaanii amala waaqayyoo hin qabne. Bakkee isaanii malee, irra isaanii malee, keessaanii qaxarummaa kan ta'an warra akkasii hoolota waaqayyoo madeessaa oolu. Sineetti sarkolkaas. Har'aa qabee tokkummaa kee walakkaarra ari'eera. Ameen gadi ari'eera dhiiga Yesuus. Warra yaadni gara isaanii badaa otoo wal nyaattanii jedha. Otoo wal cirtanii akka waliin finnetti maal godhan? Of eeggadhaa. Waliin keessan. Waliin nyaachuun keessan hin hafuudhaan kanaa bira. Wal eeggadhaa garuu akka waliin finnetti. Otoo qoodamma wal cabsinu. Qoodamma kiyyoo wal jala kee. Otoo gaarii haasofne. Otoo waan gaarii waliin jenne. Keessuma baay'ee badee gira amma gara keenya kanarra gaafa laaltan. Naannoo amma iddoo waaqayyoon jiraadhanuu gida gira akka jiru kana keetti gaafa laaltan. Wangeelli dhugaansaa badaa gira yeroo ammaa kana. Waldaan kiristaanaa dadhabaa jirti baay'ee. Diigamaa jirti karaa biraa ijaaramaa jirti haasofna malee. Dhukkubni waldaan kiristaanaa maayinni inaaffaadha. Gaafa inaaffaarraa fayyidu waldaan kiristaanaa inaaffaa qulqullaan iddoo qabata. Sakam, sanagaa kennu, saba qonnaa kennu, sa'aara galfii kennu. Sin eebbisan mayyuu kan laphee kee boqotaa gargaarsa arga kee. Afuura kanarraa haa fayyu manni kee. Haa fayyu waldaan kee. Haa fayyu iddoon aarsaa kee. Haa fayyu namni sadaqaa dhiiga Yesuusee. Mee nam fayya hidhaayya. Dubbadhaa nam fayya hidhaayya. Ol kaas arga kee lama waa kan hin baanne nama xumureedha. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin guyyaa har'aa kaasee gara laafummaa jaalan eekkamsarraa wal hamuun afuurri addaa kositti akka dhiiga Yesuusee. Afuurri jaalalaa seenaan weeyya. Afuurri jaalalaa.